Anwar Ibrahim Ahmadi lammii Itoophiyaa xiinxalaa siyaasaa kutaa gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffatedha. Muddamni tibbana kana Jeeneraala waraanaa Sudaanii fi mootummaa Keeniyaa gidduutti uumame yaalii Sudaan keessatti nageenyaa fi tasgabbii buusuudhaaf taasifamu gufachiisuu akka danda'u dubbatee jira. Itti dabaluudhaanis gareen biyyoottan baha Afrikaa IGAD komii Sudaan pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo irratti qabduu fi xiyyeeffannaa kennuu akka qabu himanii jiru. Koreen IGAD jalatti dhaabbatee fi pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootiin hoogganamu walwaraansa ji'a 3 walakkaa lakkoofsise dhaabsisuudhaa fi haala danda'amu irratti kan hojjetudha. Pirezidaantiin Keeniyaa garee humna dafee qaqqabaa yookiin RSF jedhamuu fi Jeneraal Mohammed Hamdaan Dagaalootiin hoogganamuu fi looguu jechuudhaan mootummaan Sudaanii komateera. Pirezidaantiin Keeniyaa garuu komicha haalanii jiru. Hooggantoonni mootummaa Sudaan gama isaaniitiin amma Wiiliyaam Ruutoo hoogganummaa garee IGADiin hundeeffame irraa hin kaanetti korichaa wajjiniin akka hin hojjanne beeksisaniiru. كان الأيضا أن يكون الإيجاد دور سريع جدا في حال رفض السودان لدور كينيا في اللجنة الرباعية. IGAD muddama fuula duratti dhufuu danda'u hambisuudhaa fi mala haaraa qabatee waldhabdee hooggantoota waraanaa Sudaanii fi pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo gidduutti uumame hiikuu akka qabuudha kan dubbatan. Adoolessa 10 bara 2023 gareen Wiiliyaam Ruutootiin hoogganamu siviilota Sudaan baraaruudhaa fi nageenya karaa gargaarsi namoomaa irra deddeebi'u mirkaneessuudhaaf humni naga eegdotaa kan biyyoottan miseensa IGAD akka Sudaaniin seenuu qabu yaada dhiyeessanii turan. Hoogganaan waraana Sudaan garuu yaadichi sochii weeraraatii jechuudhaan balaaleffataniiru. Itti aanaan ajajaa waraanaa Sudaanii Leetenaa Jeneraal Yaasiir Al-Ataa sanbata dheengaddaa tuuta injineerota waraanaatii fi haasaa taasisaniin yaadni Wiiliyaam Ruutoo dhimma Sudaan keessa seenuudha jechuudhaan qeeqaniiru. Itti dabaluudhaanis waraanni Sudaanii garee jeneraalichi bitamtoota jedhanii waaman irraa biyya isaa ittisuudhaa fi dandeettii qaba jechuudhaan dhaadatanii jiru. قوات شرق افريقيا خليها في محلها انت جيب الجيش الكيني تعال. Pirezidaantii Ruutoon humna gaanfa Afrikaa achitti dhiisuu qabu. Bakka isaas waraana Keeniyaa qabatanii dhufanii nu dura dhaabbachuu danda'u jedhan jeneraalichi. Wixata dheengaddaa ministeerii dhimma alaa Keeniyaa Alfred Mutua waan jeneraalli Sudaan dubbatan irratti biyyi isaanii akka ibsa guutuu hin arganne dubbachuun isaanii gabaasameera. Akka Mutuwaan jedhanitti mootummaan deebii karaa dippiloomaasii kennuudhaa fi waan karaa miidiyaa hawaasaa darbe irratti akka hin hirkanne dubbatanii jiru. Suursagalee jeneraal Sudaan irraa darbeera jedhame sana mirkaneeffachuu hin dandeenyedha kan jedhani ministeerri dhimma alaa Keeniyaa. Miseensa paarlamaa biyyaalessaa Keeniyaa kan ta'ani Zaahir Jihaandaa haasaa jeneraal Al-Ataa taasisan sana balaaleffatanii jiru. Suursagalee miidiyaa hawaasaa irratti tamsa'ee fi VOA'n mirkaneeffachuu danda'e irratti yaadni Wiiliyaam Ruutoo Sudaan keessatti nageenya mirkaneessuudhaa fi uummanni Sudaanii akka gargaarsa namoomaa argatu taasisuudhaa fi akka ta'edha kan dubbatan miseensi paarlamaa kun. Itti dabaluudhaanis Keeniyaan eenyutu Sudaaniin bulchuu qabaa waan jedhu irratti akka dhimma hin qabne ibsanii uummanni garuu eegumsa argachuu akka qabu ibsaniiru. Our business with Sudan is not about who leads Sudan. Our business is to ensure the humanitarian corridor is open. Dhimmi keenya waa'ee eenyutu Sudaaniin hoogganuu qabaa isa jedhu miti. Dhimmi keenya karaan gargaarsa namummaa banamee lammiileen Sudaan akka hin duune taasisuudha. Nyaanni dhiyaachuufii qaba. Dawaa argachuu qabu. Makii Ilmo Gahaariib Yuunaayitid Isteetsitti dippiloomaatii Sudaanii duraaniiti. Keeniyaan dhimmoota mataa ishee hiikamuu qabu hedduu akka qabdu ibsanii waa'ee muddama yeroo ammaa mul'achaa jiru laaffisanii ibsaniiru. Akka Makiin dabalanii dubbatanitti Sudaanii waan waggoottan dheeraadhaa fi bulchiinsa loltootaa jala jirtuu fi haasaan jeneraalichaa uummata Sudaanii fi waan dinqisiisaa miti jedhan. Maybe for Kenyan people this is new. But for Sudanese people because they have Tarii uummata Keeniyaatiif kun haaraa ta'uu danda'a. Sudaanonni yeroo dheeraadhaaf waan waraansa keessa turaniif isaaniif haaraa miti. Hoogganaan waraanaa tokko jechoota ciccimoodhaan waa'ee biyya isaa ittisuu dubbachuun waan beekamaadha. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lammiileen Sudaanii miiliyoonii 3 ol ta'anii sababa wal waraansa Sudaan keessatti adeemaa jiru kanaan jireenya isaanii irraa buqqa'anii biyya isaaniitii fi biyyoottan ollaa keessatti faffaca'anii jiru.